diyati. Ni dandeessa amarashiti diyati. I love you Fatin. Ankira Omamit. I love you. Omamit. Isinitti hin dhagamin. Kenna osoo qabxii irra dhufe osoo itti chaalenjii irra dhufe oovarii deema. Oma takka itti hin dhagamina. Oma takka hin dhagamina kenna doolaara takka isii dirhamaa miti kenna doolaara nu doolaaran taphataa jirra. Warri na yala yeroo hundi isaa diyaasbooraadha. Nu doolaaran taphataa jirra malee dirhamaan taphataa hin jirru. Doolaaran taphataa. Bala doolaara bara fankoo. I love you bakka. Amazing. I love you Tiana gaya. Lubbuu of hin miidhin. Taphee of hin dadhayin. Taa'i teessoodha taa'ime haa baafadhu taa'ime. Meeqa taa'i? Gaduma taa'ime anumas siin jedhe gaduma taa'i. Anumas siin jedhe gattaa'i siin jedhe of hin miidhin boruuf isii fayyadda gattaa'i. Ni dandeessa bara. Wallah gattaa'i me. Gattaa'i naasofna gattaa'i. Naasofna gattaa'i. Assalaamu alaikum. Inaasofna gattaa'i rakkoon qabu gattaa'i ni haasofna. Teette alhamdulillah bari janna argan qabu zamichooti yaa kabajamtu qaalii akkanatti. Yaa ashii. Wallahi jecha siisan qabu jecha isinitti dubbatan qabu wallahi. Koo yaadannoo Qoymi. Habibti. Eemeeti yaa magisti. yaa rabbi yaa maaluma ta'anummaa yaadannoo. Fixatte hadha ashittiin xab jette hadha xab jette ashittiin xab. Ab jette ashittiin wamma fedhe osoo dhufe leenca caale argira wallahi. Taa'ishaa koo yaa kabajjama nama jeelaan. Tiitoo zamichootoo. Taphni kun tapha dhumaati. Tapha dhumaa kana namoota akka hin deemne osuma iyyuu akka lixu. Kun kanumaati lafaati tura kana fanfanne. Dasiyyee Osoo welcome iyyuu haa magisti. lixu. Fajirii koo. Ara jabaadhaa kaa. Osoo iyyuu haa lixu. Iyyisiisaa gadhiifna. Taayimiingii kanaa egaa billaalee. Amma madaa natti kaasuu cittoo natti kaasuudhaaf madaa kiyya akka hin fayyine keessa na qosuudhaaf maa dhufu. Maal qabda maal si kaatu? Anuyyuu halkanii guyyaa adada viidiyoo ati namitti asirra baaftee janaajjantu arguun adada daa'imman asirratti osoo hin dhalin ilmoo dhaltanii sossobdanis hin arguun yaa rabbi kiyya obsanaa kenni yaa rabbi obsanaa kenni ka'ee mana itti dhaquu yaa rabbi obsanaa kenni fiigee manatti itti dhaquu yaa rabbi obsanaa kenni. Mana kamitti? Manumaati galtutti Maal goota? bakka hin jiraami. Takkaateeti bakka an akkanatti viidiyoo kana laalaa jiraachuu irra yaa rabbi kiyya obsanaa kenni yaa rabbi obsana qara na horatte kana yaa rabbi na horadhu yaa rabbi obsa qara na horatte kana na horadhu hadda asirra fidee sheer na godhan viidiyoo amma maal godhu madaan isii akka hin fayyine akka hin jiraanne jechuudhaaf dhufte moo nadeeffachuudhaaf akkam wanni hafuurri kiyya wayii manfasiin kiyya wayii si keessa uumame jennaani isiin illee hafuun qabdu jettee dhufte. Lakki akkas jeen dhufneeni. Gara kiyya homa takka qalbii waa takka si yaaddu jechuudha hima guute akka saa gu'e. Saani gu'ellee deebee dhala. Waa takka hin jiran. Rabbi jajjabina si haa kennu malee waa takka ashitti fuuna waa takka jaba namaa yaadaan qabu. Maatii xiyyaa wajjin taaraan dabala. Kasiin jedhu. Eessa kutte? Tama gaafa jaarsa dullacha bira nageessitee marfee na waraansiftee sanillee yaadattu waa takka dagattee sanillee. Lakki isa reedii si geesse malee waan akkasii hin geessine. Ati waan dagattee tagaa ichiisan dagattee tagaa faantuu dadaalachaa mana mubaarakii ganama achi bullee achi gallu hoo yaadattu sanillee. Maali jaba banaa seenaa tare wal yaadannaa dhageeffadhu. Seenaa tare wal yaadachiisu jedhama kun seenaa darbee wal yaadachiisu jedhama kun seenaa tare si yaadachiisaadha malee wannummaa dheeyya si babaasisiisu tokko hin jiru.
Akka nama bosona seeneetitti yookaan ammoo akka nama mana dukkanaa keessa Waan oola jaba baasu seeneetti. takka hin qaban. Waan jaba baasu takka illee hin qabu. Ati ani wanni tokko itti ani siirii fardhu maali beektaa? Jiruu seetirra aantoota dheessitee atiin guddoon tun bakka aantoota gartee dib jettee karaa keessa ciisuun na rifachiisa gisee hunda malee waan biraa waan hin yaadatu qaban. Aya gaafii sii qaba. Atamma intala tana nagayaan fuudhee guyyaa samduufi suufi adii uffadhee isiillee beelloo adii uffachiisee addaraasha gubbaa nagayaan bu'ee hin gala waan jettu wayii mataa keessa si jira. Ajabitti ashitti kana fiqqamee laal bashannanee bullootii atiyeeni fitti hirkisee ajaa'iba sargii ajaa'ibaa tana godhee. Akkam qalbii keessa si jira jechuudha nagayaan ni galla wanni jedhu wayii. Likkitti. Achi wal agarraa hayya rakkoon qabu. Bakki sargii garuu. Eenyuun beeku bakka sargiidha. Namni tikeeta birrii 3,000 kafalee dhufa bakka sargiidha. Nam tokko. Namni tokko 3,000 kafalee dhufa. Bishaanirra wal fuudhaa hartan jedhan dhugamaa dubbii. Hidha geesse. Galgalaa ganama odeeffatta lakka. An maal beekan bishaan gubba fuudhaara jedhanii sila achiin bultammaan galtan garuu gara biyyaa gara naannoo as. Naannoo fida naannoo tanattu isiinuu naannoo tana dhuftu Iskandarii abootaani achi dhuftee achuma sargii godhannee achi teessee achuma maqaan jiraan. Maa afaan qabatee haftiriyaati. Yaadni kee maal ture dura? Astaghfirullah al-azim. Yaadni kee maal ture? Akki dubbatan osoo jiru akki harkaa nama bada jette Oromoon. Maal qofaatare inshallah maaltu ta'e? Silmaa'u naaf ziddu wanni jiru ansimannaa akka hawaasni si namaa godhu si godhu magaalaa tanatti galata guddaa si biraa qaba jeetii yaada baqaa gorsa babbareedaa si kannee haala biyya tanaa gaafa bartu waan akkanaati jee gorsa babbareedaa akka obboleessi namaa kannu si kannee. Sagalee isin jirtu kan muyuu godhatee mana taasoo itti ilaalaa barreeffamu isin hin jedhe. Anka jedhu jaarsa wayitu haasayaa jiru dubara haasayaa jira. Jaarsa maal godhaa miti ana rabbuma. Urga ati deemtee dhiirti hundi siidaa haisilla fakkaatti anatti siidaa mukaana fakkaatti anatti. As garagalii fuula keessa na laalaa natti haasa'i mana achi garagaltee haasayaa. Eessaan guddan jala ta'anii honna eessaan guddadha. Ilaaleen casii kennaa hin beeku malee warra beeku sheer godhe. Diina kiyyaa mo'atamaa jira warra beeku sheer godhe. Jaarsan sa'ina dur turte. Lakki jaartiin tiyya guyyaa kana guutuu makiinaa ajaa'ibaa tana qabattee godha jaartii tiyya naan jedhin diina tantee naan jedhi yoo naan jette illee rakkoon qabu diina tantee san naan jedhi. Lakki jaartiin tiyya bakka isin jaamtu jaartiin tiyya. Diina tee san naan jedhi anaan ammoo diina tee san naan jedhi. Diina tee san naan jedhi. Afaan akkas isin jedhu qaba. Narraa gadi bay deemiti narraa gadi bay kasaarte intalti narraa gadi bay waan feete osoo yeeffallegee bikon manni mimata yaadannoodhaaf fatiyaan as yoo jiraatte abbaan fedhe osoo mataan girgidda bu'e namoo yaatu yaadannoo fatiyaan na bira jiraannaan yaadannoo fatiyaan na bira jiraannaan abbaan fedhe namoo yaatu irree dhiibee ittiin naadadha irree dhiibee wanni fedhe osoo galeeti jechuudha. Waggaa shan biyya arabaa keessa waggaa shan maal waggaa torba dalage lafa na gurgurachiiste gab jedhe ganaa qamisiin Habibti, I love you. Amazing. Harki sin oolan leegizii leenca darbita. Maal qaba wallahi wayita tapha lammataa san leenca wannaa san darbuuf ture niitoorkiin na qabe ala bayeesiin hin jenne leenca tiktook kana ka ijoollee qabu san
ورب يا الكعبة. سلام عليك يا سلام. تابا دوما كان اللي من الدين أجسين طبعاً. إنجيت تجد إيه تمالي يعني ليج وما دربو فتوري ويت أفور ليج أسي دربو فيه ككارور سليج عشانين الله أكبر. ما حبيبتي I love you. أكوان دربي. أكوان دربي جل الله. ليج عشان سي كارور سيو ما سي كنا ليج أسين جلان توري أتولين جبر أتولين جبر. way birriti oromo birriti ya deebis amma maalin tikeeta muradhee kaayiroo dhufa yaadi waggaa labaasan kaayiroo dhufu